kun yayyadadhu utu harka keentane silaan bayyaanadhu daftee naga qabde gaafallina lubbee marmarsa kongoone joraa miilli dubbee wadaroo kee qab Ugala ya barbaade laasi isi kakasha batas Ugala 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 Ulai, pam sama dia Jesus. Ulai. Itu oleh cara. Dari darah bos, jama maligalas. Bukan tu para Alisa. Ini para Alisa. Pau! Silakan ganti. Yes. Rosa cantora la batia. Sakrade isa duma gogi kesa fara lagu isa duma gogi ara ni wonta gogi kesa isa duma kesa fara lagu gogi kesa baka gofta yesus duma gogi ara ni wonta gogi kesa kya gogi baka aba wandu batu wandu batu abi amma afara rasa kali sama adda ta sita ya baka gofta yesus semana zedi Aman asamu biur lagi saya roh rasa berdekat. Bela bader. Kau tu be shengkun. Sini kau be. Antar beri. Aman lagi kau. Yes. Arik. Gagal mati. Olka on kesa. Udenda olka on kesa. Kota sini kan dapur ko nakasay minute. Arka olka wadati. Amma garo kufu ninjiru. Kufu ya nam. Kufu ninjiru. Arka olka wadam. Utu kala dela mu changu dor sa rabula wala lela niku. Ijizala kai iga tiket na melala ifatula. Kerai. Di mana kemari wadam berbada dengan Tibanan jabuf ke larangan dasar kerala dunia. Tuh kau kan ada ugaya sudah setiap ulturan itu nih. Bateri lah biasa aku tahu awal itu lebih rumit gitu. Garu, ingkodo. Sini kan afur kesan hamo. Amin. Hindu ilam apa? Amin. Andro kutani sekian adu ilam apa andro? Amin. Barabar anjabat ya rabat. Amin. Afura haf. Amin. Afura apot. Amin. Afura jabat. Amin. Bukan jalan laru. Amen. Isi ditutup bukan jalan laru. Amen. Bukan jalan laru. Amen. Bukan jalan laru. Amen. By the name of Jesus Christ. Amen. Yesus. Ijoolleen xixiqqoo mul'ata dubbachuu jalqabaa shakkitanii namni baay'ee garuu qabaa ishee toshaa sirriitti paaster barsiisaa gara paaster barsiise
Barsiisi ijoollee dibataan walitti qabarsuu waan jedhee qaba. Kaanis rakkisu. Kunis mul'ata argina, kunis mul'ata argina, kunis mul'ata argina. Rakkisuu jalqabu waan ta'eef dafii barsiisi. Dafii utuma isaanitti hin bahin barsiisi. Yoo garuu yoo sirriitti qabamtu ta'e garuu godhu. Abiddi kanaa dhufee yeroo baay'ee dhugaa seetti dubbachuu harka korraa abiddeen na danfa dhugaa Yesuus seetti haa naguma naannoo harki koo. Naannoo naguma harka koo xumurte. Xumurte. Qayyiddi goote xumurte. Shi. Na danfa harka korraa abiddatu na jedha amma yeroo muraasaaf nama kamillee dubbisuu hin danda'u dhugaa Yesuus seetti kana waa dhalatti. Yeroo muraasaaf harka koo mirgaa kanaan nama kam dubbisuu hin danda'u. Abidda waaqayyootu dhimma isaa hojii hojjeta. Kanaaf garuu yeroo raadhu na dubbisuus ta'e wayii na callaqina maaliif asii dadhabee waan bu'uuf booduma na dubbisaa wayyuu isin jaalladha garuu dhugaa Yesuus baay'een isin jaalladha garuu na callaqina xiqqoo ishee onnee waan dhukkubsadhuuf makiinaa gatti baay'ee miidhameeti kana dhufe ammas immoo ciisuu waan barbaaduu fi baay'ee utuu namni biraa hundi tokko ta'ee barbaada argaa sagantaa raadhee waan ta'eef xiqqoo ishee na gabbashina garuu jechuun kanaan rakkadhee kana kadhadhu maratti kadhannaa yeroo kana sirriiru malee Fidee naannoo fita waaqayyo beektii kan inni fita waaqayyo bakkee natti yoo na dubbatan harki waan tokko hojjetu harkuma namaati yeroo taa'ee qabu duwwaa dhufa biddichi yeroo taa'ee qabu duwwaa dhufa kanaaf waaqayyo waan haaraa godha gooftaan sinaa eebbisu carraa argatan ati baay'ee fayyadamaa foon isa furaas baay'ee milkooftu. Ameen. Baay'ee milkooftu guyyaa har'aa kaatanii agalgaa'ota baay'ee as keessaa ka'a. Agalgaa'onni ka'uu duwwaatu hin taane namni kennaa isaa akka nama maraatee sirriitti fidana hawwatu. Isheen gidduu na corrootu hin taane akka nama maraatee kennaa sirriitti ta'a. Ameen. Afuura kanaaf iddoo kennaatiin boqonnaa akka argachiisa. Hamma siin danda'ametti hoggaan tajaajilaaf achi ba'u ayyaana waaqa simachuu yaada malee nadoo dhaabachuuf haala biyyeessinaa akka miidhamnetti. Namoota lama siniin obsa sin argee sina jalqaba sinii obsaa ture utuu garuu waa tokkollee baay'ee miidhamuu dandeessu. Ana cimaa ta'e miti waaqni waan na dibeef malee ani dadhabaa sinii gadiiti. Namni garuu takkaan adda nama baafataa kee oolina waa kee oolina. Kiriir ta'a burqophaa kottaa dinqii hojjedha waaqayyoon halallabamu dinqiin siniif haa ta'u. Yoo inni nama ta'e biraakiloota adda addaa waaqayyo si gidduutti akka agarsiisu goona nan kadhadha waaqayyoon garuu yoo waaqayyo mana dhoowwate hin godhu. Waaqayyoon hayyame garuu milikita eebbaa milikita dibata fayyinaafaa harka akkatti goguufa. Ingora milikita fayyinaa harka keessa yeroo sana keessa namni akka fayyadu. Milikitoonni sun sodaachisoon utuu harki koo sibbira ga'in namoonni qaadee dhuganii iyyan wayyoo na nyaata harki koo wayyoo dhanii akka nama du'a sassaaba baay'ee lakkoofsa qaban. Ijoollee akkasii funaanuu dandeessu lafa. Namoonni kolfaan gaggaban jiraachuu danda'u. Beeku ana godha miti leenca Yihuudaa Yesuus. Ameen. Ani beeku waan isaan beeku gochuu danda'a dhiisuu danda'a waan beeku qabu hojii kan koo miti kan eewwatu. Beeku yoo inni garuu isinii eeyyame milikitoonni adda addaa ta'u. Milikitoonni amma namni afaan banee kolfa gaggabee lanqasanii fadhautti ta'uu danda'a milikitoonni adda. Xinnoo maagii keessa garuu sagaleen sagalii bu'aa gadhee waan ta'eef waan namni dubbatu illee dhaga'uu hin dandeenyu. Ishee kana iyyuu afaan kootti buusee afaan kootti buusee maagii garuu afaan itti godhu ofiisaa kun miidhamaadha waan ta'eef. Maagii qixa kaatti qabatama. Ishee kuni kuma 27 kan bitamtu jirti oriijinaalli sirrii lamaan ishee bitannaan kan tajaajila qubaatti tokko kaattu tokko ijoollee fayyadamaa gaara. Ilaa qixa kanaa fuudha. Kana baay'ee sirreeffata waan danda'amu haala keessa mijeessa. Waaqayyo kun maagii baay'ee murteessaa argitutti tajaajila keetti. Waggaa darbe na reebsisuu fedhanii bakka nama karaa gahaa isaan kennan illee isaan fayyadamutti. Harka kootti gaafa waaqayyo isaan kennu dhaqanii gaafannaan raajii baluu na bite wanti booliitti nama tawaarrachiisii goofta. Akkasidhan kurnoo laatu gurguruu caalbaasi. Nama gurguruu waa'ee. Innaa biyya gidduu dhugaa Yesuus abbaan qomate baay'ee bal'aa malee lallabni irraan bareedu lakki haala labi sirraan bareedu dhuunfaa madhu jedhan. Hin bareedu sirraa akka inni dabbaru jedhan. Ittoo dabalete. Namni toora qabee yaaman jira maayikii tokko kana. Dhugaadha. Ilaa wanti barbaade yoo ta'e maadha isa lallabni irraa bareedu taa'aa geggeessuun kanaaf siin dibe waaqayyo. Ija nama maannaan jedha bol karaa irratti hadalla butaraa isaa waan barbaade buna siin bituu cimaa jira waan. Haati gooti. Ballee saduu haasama. Xalagaa wargeessa. Iddoo haasaa waan tokko kenna. Lallabni isarraa bareedu lallaba kenna. Ishee lallabni irraa bareede isa lallabni irraa bareede faarfannaa irraa bareede faarfannaa kenna. Isa inni irraa bareede kadhannaa irraa bareede iddoo isaatti gashaalee bifama waldaa gaafas. Wal maree jira naa jedhee waaqayyo. Wal maree jira wasi. Kisirree isaas kenna. Ijoolleen dibataas immoo tolee jedhaa ishee.
toleraa humnaan ittiin dhibbatina maaltu dhufu dhibbatina humnaan wayee fooniine wanti kun seexanuma namarraa sirbaachuu wanti hafuurumaa walii dhaga'aati geggeessonni immoo garaa haadhaaf abbaa qabaadhaa ijoollee kanaaf isa ariifatuufis garaa haadhaaf abbaa qabaadhaa isa amma tokko naree bulatti kaa'anii jechuudhaaf dhugaa Yesuus wallaga natumuudhaaf natti kaa'anii dibrii natti dhalanii nabii isaa maaliif abbaa dhaqa hangaraatti hin jabaatu danda'e dhugaa Yesuusitti hamma sadarkaa na himatan itti ga'ame mana seeraatti isa murteesse bareeduu murteesse sin jaalladha garuu mucaa kooti narraa xalayaa fudhatanii adda ba'anii dhaqanii bakkeetti immoo baruu wallaalanii xalayaa baatanii dhufanii dhugaa Kiristoos miila koo jalatti babba fedheetu asumatti nu ajjeesi miila kee jala nu wayyaa barsiisa kee barree ormatti wallaalanii naani dhugaadha waaqarratti yeraan lafa wajjin boo'ee ija tokkoon ilaalaa hundumtu amma haati kenna isheen kunis mucaalaa isheen xiqqishuu hin meeru isheen kunis isin biratti wal qixxeedha ija waaqayyoon ilaalaa isheen kun nama guddaadha ijoollee meeqa qabdi jennaa daa'ima isin biratti daa'ima barsiisa gaadhadhee yaadaa kan isin jaalladha baay'een isin kabaja